Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bikkayyatti ammarattu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni irraa maddee sanaa qabu. Warra sanii bari'eef akkam nu bultan nagaa nu bultanii warra sanii dhiheef illee akkam nu ooltan nagaa nu ooltanii. Salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ashabar kafuuni nooru qaribu anaa dhufu. Welcome to Shaboo Media hunda keessa baga nagaa dhuftee sanii jenna. Keessuma hundi keenya irraa Haaji Waayyuu fi akkanumattillee jaalguu isaa qabannee dhihannee jirra. Sagantaa irratti wal mari'annullee gaa waa'ee burqaa hospitaala burqaadhaa piroojeektiin eessa geessee gabaasaa isaanii galchina akkanumattillee tumsa Shaboo Media irratti hundoofne yaada wal jijjiirannaa. Jarana hangafni Haaji mooguu isaadha. Galatoomii jaalgamme baga nagaan jiraatte baga nagaan as keenyee walitti deebine gaa jiruun waan guddoodha. Isinuu baga deebitee baga walitti dachaan hundi keessanuu jaalwaayyuus jaalaaji waayyuu fi deeggartoonni shabboo hordoftoonni shabboo hundinuu akkasuma hordoftoonni burqaa Health Center fi hawaasni keenya hundinuu kan nu dhageessan akkam nagaa jirtu fayyaa qabdu baga nagaan jiraanne jabaadhaa bakka jirtanitti inshaallah. Assalamu alaikum isiniin jechuu fedha galatoomaa fayyaa ta'a. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haaji nagaa nu gaafadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isinilleen galatoomaa carraa kana nu kennitanii asirratti nu dhiyeessuudhaaf hedduu galatoomaa. Hedduu gartee isin jaalannaa waan asirratti gartee nu dhiyeessitaniif gargaarsa guddaa gartee nu gootanii asirratti sagalee ummataa gartee Shabboo Miidiyaan sagalee ummataatii fi ija ummataa tahee argamee ammaan tana waan ajaa'ibaati. Hedduurraa gammannee jirra. Hedduu nu boonsitanii hedduu galatoomaan isiniin jaa. Akkasuma burqaa Health Centeriif asirratti gartee waan walitti dhufneef kana piroojeektiin tun akkam taatee eessa geessee waan jedhamu irratti inshaallah yaada wal dabarfanna. Akkasumatti hordoftoonni gartee Shabboo Miidiyaatis hundinuu galatoomaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum isin jaa asumarratti. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Illee gaafirraa teenya kabajanii yeroo teessan aarsaa gootanii asirratti nu argamuu keessaniif galatoomaa horaa bulaa deebi'anaa isanii jenna. Mee gara jaalguu isaa sanittiin deebi'a. Hawaasni kun waan guddaa kafalee jechuudha. Beektee mirisa san keessatti illee waan dudubbatame lafti illee waan isin fakkaatu agarree jechuudha. Ummatumaatu arjaa malee lafti arjaa miti beekadhu. Lafti gammoojjii san ummatumaatu arjaa malee lafti arjooma hin qabdu. Lafa akkasii sanirraa egaa waan qabu dabarsee qabsoo isaatti kannaa jechuudha. Lafuma akkanaa tanaa beektee taakkuu takkallee dabarsee diinaan kannu jechuudha. So uummanni kun uummata seenaa falmatuu beekaa jechuudha. Albuunni irra jiraatee amma beektee ooruu irraa qabaatee galaanni irra yaa'ee amma beekan leencalloo lafaatu leencalloo seenaatii leencalloo lafeedhaatii tan irraa baradhu jechuudha. Kasilaa'uu lafa jiituu diinaa gadhiiftee irraa godaantu. Dhiira beektee dhiira akkana lafa goyduu tana lafee beektee lafee irra cabsees yaadadhu jechuudha. Meegaa jaalguu isaaniin gaafadhu keessa kun amma sagantaa 14ffaadhaati. Hawaasni keenyalleen haa galatoomu. Warri beektee piroojeektii hospitaala burqaadhaa jalqaban hedduu irratti faajii godhanii qoree waan kana qindeessaa jirtullee asumaa galatoonfattee hawaasa irratti hirmaatallee naa galatoonfadhu. Piroojeektiin kun eessa ga'e jechuudha. Uummata beektee uummata beektee qabsoo kanaa waa hedduu arjoome. Uummanni keenya hagam takka bira dhaabbate hawaasni keenya kan biyya jiru waan amma deemaa jiru tanarraa hagam takka beektee
irraa gammadee jechuudha. Maaliif beekaduu namni qoodumaan nama gammachiisa malee waa kadhaa miti jechuudha. Haganumaa maqaan isaan dhoomuun haganumaa siif jirra jechuun dhiiroo biyyattuu abdii hortee jirti ijaarwisa. Jaalgammee jaalshabboo hundi keessanuu wallaahi si akkuma haaji waajuu jee isin jaalannaa hedduu laffaatanii hedduutti dadhabdanii waan kana itti ifaajjanii yeroo hundaa jala buutanii waan kana sagantaa kana akka gaariitti hordofuu keessanii fi milkeessuu irratti qooda guddaa qabdanii kan duraa isiniinis galatoomaan ja'a fayyaa ta'aa ulfaadha. Akkasuma obboleeyyan keenya kan ummata Oromoo kan naannoo amma dubbannu naannoo burqaa jiraatan akkasuma gammoojjii umbannaa keessa jira gammoojjii anniyaa keessa jiraatan hundaa'u kan onanniyaa jiraatan hundaa'u jaallan dhaqanii hospitaala sana arganii rakkoo ummata keenyaa san arganii doktoroonni keenya akka Dr. Nuruddin, Dr. Obsaa, Injiinar Aarif akkasuma warritti ifaa jiran akka Ustaad Leencoo shabboo miidiyaalee walumaan hundi keessanuu deebi'ee ijoollota keenya kan boodanallee dhaqee waan kan akka gaariitti akka rakkina isii hunda argee nuuf ibsee akka hawaasni keenya dirmatuuf godhe hunda keessanuu galatoomaa fayyaa ta'aa ulfaadhaan isiniin ja'a. Itti aansee hawaasni keenya iyyannaa obboleeyyan keenya rakkina ummata keenyaa san arganii iyyan sana dhageeffattanii dirmannaa isin gootaniif wallaahi hedduu ulfaadhaa galatoomaa hawaasni keenya hedduu dirmatee fayyaa ta'aa ulfaadhaa xiqqoon baaftan guddoo taatee isin haa deebitu rabbiin gartee jazaa keeysan akka gaariitti gaa rabbii isin haa kafalu waama hundaanuu jannataanis addunyaa irrattis hundaa'u isin haa deebisuun isiniin jaa. Itti aansee hawaasa keenya kan biyya alaa guutumatti galateeffadhee kan biyya keessaa sappoortiin gargaarsi isin deeggarsi isin ummata kana asii isinii godheef gammachuun dhaabbattanii halkanii guyyaa waan godhu jirtaniif galatoomaa jettanii halkanii guyyaa du'aa'iidhaan waan qabdaniin tattaafattanii isinis ijoollonni biyya keessa jirtaniis waan kana hordoftanii deeggarsa kana pirojektii kana hordoftanii waan isin barbaachisu hundaa'u yaada dhiyeessitanii takka takkaan barreeffattanii dhiyeeffattanii waan akkasiin nu fe'isa ummata keenya kanarra jira rakkoon kana jettan hunda keessan kan biyya jiraatis kan biyya jirtan hundi keessanuu galatoomaan ja'a. Katti aanu yeroo ammaatti bulchitoonni ijoollonni keenya kan biyya san keessa jiran akkuma jaalgammeen reefu jedhee wal keessa jirra haa ta'uti dhaloonni ijoolleen obboleeyyan keenya ilmaan keenya kan achi jirtan kan rakkina kana hawaas jarri keenya argee wanni kun gartee gargaarsa fedhaa uummanni kun deeggarsa fedhaa jedhee itti himee ammallee carraaqaa jirtan dhuguma rakkoo hawaasni hospitaalli sun qabaatus haga dandeessanitti bulchiinsarraa kaasee hanga gadittuu ijoollonni keenya kan achi jirru kanarra dhalootaan yoo walitti dhufne walimannu firaa walitti balbeeynu bulchaan karaa fayyaa bulchaan karaa biyya ona sanii hundi keessan manguddoonni keenya kan achi jirtan hedduu galatoomaa ammallee taanaan wanni walitti dhaammannuu fi guddoon walitti dhaammachuufis deemnu buufanni sun akka gartee jabaatu akka qulqullaa'u akka gartee buufanni sun akka meeshaa dhufu kanallee meeshaan dhaquus yoggaa dhaqe bakka qulqulluu fedha akkasuma bakka qabbanaa fedha akkasuma bakkatti dubartiin gartee meeshaa kana kaanii itti tajaajilan fedha bakka ijoollee namooti ilaalan barbaada waan kanarratti ifaajanii akka gootaniif warreen irrallee ifaajaa jirtan waan kana walumaan agarraa hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa itti deebinee bal'inaan isinuma galatoonfachuufiin kana jee kaan bal'inaan haasofna hawaasni keenya kan naannoo sana jiru dhugumatti hundi keessan yaadni keessan wanni isin yaaddan kan asillee isin yaadame hundinuu yoo rabbi jee qophiirra jira isinis gara keessaniin jabaadhaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Wanni guddoon xiyyeeffannee irratti hojjechuu qabnu
akkuma reefu jedhee hospitaalli sun qulqullaawee yoo xiqqaate bar namni meeshaas qabaachuu baatu humna fiitiinuu warri achi jiru akaafaa fi dongoraa fudhatee muka isaanii bareedaa sana ciratee qulqulleessee dhoqqee bareedduu sanii maragatee tolchee bareechee ni danda'ama. Kanaaf wanni sun qulqullaa'uu qaba. Bulchinsichi jiruus wanni nuti ka'aa jiru deeggarsa keessaniif hawaasa iyyina malee waan biraa takka namni gartee tachi keessatti shabboonis akkasuma warri silaasirraa waan kana qindeessaa jiru hawaasni keenya sun akka milkaa'u akka rakkina san keessa akka bahu akka dawaa argatu akka dubartoonni keenya kan lafarratti da'an kun akka bakka itti ciisanii da'umsa argatan akka godhatan sababa da'umsaatiin namni keenya osoo kararra deemu akka hin duune waan dandeenyuun qabeenyaanis humnaanis yaadaanis isin bira dhaabbannee isin deeggaruudhaaf kan itti jiramu kana hubattanii akka jabaattan isiniin jennaa. Dhugumatti ilaalcha kennaa fi deeggarsa kennaa yaada kennaa fi kanaafuu itti jabaadhaa. Hospitaalli sun buufanni sun jabaachuu qaba, qulqullaa'uu qaba, bakki bareedduun dawaa kaayyatan meeshaa kaayyatan qophaa'uu qaba. Kan majuu yaada qaba irratti itti deebinaa. Shabboo kiyya galatoomi gammee sanumaan jechuu fedha. Ayya jaalgusaa galatoomi gara hajii hoggaan deebi'ee beetee mootummaa gaa adeemsa qabdi. Adeemsisiitillee gaa adeemsa nama hifachiisuu jechuudha. Maaliif baajata eeggatti. Yoo baajanni amata kanaa dabre amata dhufu eeggatta. Amata dhufu amma dhageenyeeti amata dhufu sii goona jaani. So gaa wanni gara mootummaadhaa xiqqoo lafara harkifatti jechuudha. Ammoo mootummaa jechuun waa haaraa kiiloo jiru san qofaa miti. Mootummaa jechuun waa caffee Oromiyaa keessa jiru qofaa miti. Beetee gammoojjii san bulchuus mootummaa na fakkaata jechuudha. Akkasitti illee odoo of ilaalanii gaarii nutuu mootummaadha jaanii nutuu hawaasa kanarraa dhalanne jaanii. Beetee hospitaala jechuun adeeroo gaaddisuu jechuudha. Dhahaa fi simintoo qofaa ni miti hospitaalli kan ijaaramu jechuudha. Mukaanis ni ta'a. Muka silaa wayii Abiyyi Ahmad beetee masaraa keessaa ciree sadii ergaa jechuudha. Mooshin Mallis Abdiisaadhaatu beetee qe'ee isaanii keessaa baazaa fi falaxee isanii erga. Waan garii of gargaaraa dheeroo. Waan garii of gargaaruus barbaachisaadha. Aanaan hundinuu baajanni Oromiyaadhaa aanarra gad dhufa. Maallaqa harka keessan jiru sani yoo itti yaaddan waan meeshaan tun itti dhuftu waan Shimallis Abdiisaa itti eeggattanuu hin qabdanii jechuudha. Jaaraati fixaa maallaqa achirra baaftan ammoo baajata amata dhufuutiin kafalachuu dandeessan. Uummata irraa liqeeffadha, walirraa liqeeffadha, baajatu aanaa sanarraa liqeeffadhaati hulaa 3 fi 4 5 jaaruu waan naman dhibdu jechuudha. Dhahaan barbaannu sibiilallee saniin jennu mukaa fi horofni nuuf ta'a. Akkuma beetee aduudhaa fi roobni meeshaa tana dhaqqabnee gootan waan guddoo. Haga tokkoof gargaara mismaaraa fi qorqorroonillee hulaa nu bira dhaabbadhallee takkaa jechuudha. Amma bikirratti xiyyeeffachuu qabnu meeshaa natti hin fakkaattu. Ta meeshaa dhumatti. Ta manaa ammoo dachii gaaxaati mee iyyadha addunyaa beetee Oromoo ala jirtu tanatti. Akaafaaf dongoraa fudhadhaati dachii tana wasirreessa huluu hospitaala jalqabuuf deemna Oromoo teenya jaaha himadha jechuudha. Isanis waan qabdan darbadha. Namni alaa kuusaa darbatu. Akkasitti beetee konteenararraa karaa hospitaalatti tarkaanfachuun gaarii na fakkaata. Haaji maal dhaamta jechuudha beetee gurra ulfaatanaan jaani beetee Shimallis hedduu gurri dhaga'u. Duba nama gurra ulfaatu kana amata meeqa eegdanii jechuudha meeshaas deemtuuf. Yaale gammee kiyya durattumarraa eegalee waan taheef hin beeku ani dubbiin tun na dibde yeroo hedduudhaan itti yaadee na dibde akkuma mootummaa Dergiirraa Haile Sillaaseerraa eegalii Dergiidhaan Wayyaaneedhaan hanga ammatti ummanni san ummata gartee irraanfatame jechuu dandeenya.
akkuma diinni alaa dhufee dhawutti asii sitti yaa'anii dhawanii takka namni toltuu ooleef hin jiru hawaasa kanaaf. Haayile Sillaasee xiqqoo yaadaddaa deemaniitiiti didiitii tana afuufanii kanniisa akka jirutti duraa balleessan ni beektaa manatti diitiitii afuufnaa jaaniitiiti kanniisa akka jirutti hawaasa san duraa balleessan. San qofaa miti achirraa isaan eegalte jireenya kiyya keessatti wanni ni yaadadhu jechuu kiyya deebi'ee dargiinis ittuma roorrisaadhaa ture. Asii gayyaanii manarra gubanii kanniisni manaa wajju gubataa wanni isaan qaban hundi manaa wajju gubatti hawaasa san qullatti hambisaadhaa turan. Wayyaaneedhaan dhufee wayyaaneenis inuma lafa isiitu irraamuuf gooteeti cinaa tokkummaa ummata kanaa addaan facaasuudhaaf kaan malkaa bal'otti hidaateeti kaan gamana asirtee yaada isaanii karaa gootee akka walitti hin dirmanne akka waliin gargaarre godhan mootummaan tunis wayyaaneelleen akkasuma godhaadaa turte. Ammallee waan naangalin keessa akka mootummaa birootti ilaalanii hawaasa san hawaasa isaanii tahuu shakki qabanna fakkaatti yani dubbiin tun gamme hawaasa san hunoo bishaan isaan namni irraa waraabbatee dhugu waliin argina sani amma viidiyoo irratti shabboon nu haas deebisu mee duuba hawaasa bishaan akkasitti jiraachaadhaa jiranii waan laalmee mee bishaan kana keessa ummanni kana waraabbateeti kanarraa itti miiccataniiti kanumarraa dhugan kanuma loon obaafatan hawaasa kanaati jechuudha ummanni kun gartee hawaasa dagatame. Loltuu adda bilisummaa Oromoo isin keessa jira jaanii hawaasuma kana dargiinis ka dhufee miidhu. Loltuu isin keessa jira jaanii halkan nyaachiftan jaanii huccuu jijjiirratanii dhufaniiti waraannummaa mootummaadhaaf nama adda bilisummaa Oromoodhaa if godhanii halkan dhufanii hiraata fidaa jaanii hiraata irraa nyaatanii ganama deebi'anii mootummaan edda hiraata asitti nyaachistan waraana sargoo jaanii ummata qaqqabanii hidhanii ummata dararaadhaa turan jechuudha. Ifumaa huccuu jijjiirratanii bilisa baasaa ta'anii dhufanii halkan hiraata fidaa jaanii gandaan hiraata irraa nyaatanii ganama immoo deebi'anii edda asitti qallabdan jaanii hawaasa kana hidhaanidhan. Ummanni kun takkaa hafuura hin baafanne dhugumatti. Ummanni kun takkaa hafuura hin baafanne ammallee hafuura baafachaadhaa hin jiran. Wannummaan takka gartee hospitaalli kan agarreessanii bishaan isaan irraa dhugan bishaan kana fakkaata. Namnummaan gartee akkaatummaan itti dubbatanuu nama wallaalchisaa gartee bisa biyya tana mootummaan numa jirti gartee nama shakkisiisa. Akkuma gaafa gartee hawaasni ifiifi silaa walitti ni dirmata kun kan quban qabu laalmee hospitaala isaanii hospitaala kana keessatti nama kuma meeqaatiitu as keessatti gartee wanni yaalii godhama jechuudha. Asir abdatee asitti dawaadhaaf as dhufa. Kana tiitichaa irraa go'a. Bakka namni itti wallaanamuu hin fakkaatu jechuudha. Hawaasni keenyaas akka Itoophiyaa irrattis akka Oromiyaatti Harargeerra dhiibbaa guddoodhaa jira. Akka Harargeetti illee ona anniyyaa dhiibbaa guddootu irra jira. Namni quba qabu hin jiru.
akka Itoophiyaattis ta'e akka Oromiyaatti illee Harargee dhiibbaa guddootu irra jira. Akka Harargeetti ammoo ona Anniyyaa dhiibbaa guddootu irra jira waan ta'eef hin beekne ani. Bulchaa biyya san bulchuu nama qiimaa uummataa hin beekne nama gartee abaluu kun dhabaadha abaluun kun humniti isaa akkana nama je'ee gartee hawaasa kan addaan humna isaa laaluu hin dandeenye biyya biroorraa fidanii achi bulchisiisan akka inni bulchu godhan yeruma bira guuraniihu dhabaa fi qabaataa fi khawayyaa fi kana hundaa'u kuma 20 fidi 50 fidi yoo 50 je'aniis namni hundi 50 kannuu qaba jechuudha. Namni humna ummataa laalee akka qabeenya isaatiin akka harkata isaatiin akka galii isaatiin namni waa gaafatu hin jiru. Maaliif silaa nama biyya sanii dhalate isaan bulchee namni biyya sanii dhalate silaa isaan bulchee ummata ifii kanaaf wanni hafuura baafachiiseeti gartee dadhabaadhamoo jabaadhamoo waan kana hundaa'u laaleeti humna isaatiin gibira kanallee irratti maddaba jechuudha gartee irratti qiyaasa. San hundaa'u hin godhanii nama biyya birootti dhalatee nama biyya sanuu hin beekne hawaasni haareetti isa baratee isa biyya barsiisee waan takka naasuu hin qabuuf jechuudha uummata kanaaf gartee bishaaniin baasaa fi hospitaalaan jaaraa fi karaan tolchaa fi inni khalaas wanni isaa guuttateetuma bakki inni yaadu bakki inni jiraachuudhaaf tolfachuudhaaf jiraachuudhaaf yaadu bakka birooti. Silaa hawaasa nama hawaasa kana keessaa baheen biyyatti san bulte anilleen asumattiin jiraadha jeeti hawaasa kanaa wajjiin waan silaa tolfatullee tolfatee waan silaa bareeffatullee bareeffataa jechuudha. Rakkinni guddaan kana kanaafuu mootummaa Oromiyaatiin pirezidaantii keenya Shimallis Abdiisaatiin akka kun gaariidhaa miti. Hawaasni kun dagatamee fi warri gartee isa jalaatis qaanfadhaatii waan kana hawaasa kana gartee hawaasa gammoojjiidhaa kana ija nagayaatiin laalaadhaan ja'anii dhaamsa kanumaan dhaamaa fi akka gartee hawaasa biyya birootti gartee laalaadhaa hin jirtan hawaasa biyya ifitti gartee nama ifitti laalaadhaa hin jirtanii achiin kunoo Soomaaleedhaa ofiis karaa bantaniiti karaa Jijjiga keessatti amma gamme waan si ajaa'ibsiisu mana Oromoo jaaniitiiti irra deemanii kalemoodhaan gadda mana 3 magaalaa gudditti ona jaarsoodhaa Jijjiga tataate keessatti manni Oromoodhaa gubame jechuudha magaalaa guddittii keessatti Jijjiga keessatti achiin Ciraa Hassaniin karaan bahaniinii fi karaan seenaniinuu hin jiru diinaan marfamanii jiran. Achiin ilaa Baaleen ilaa kunoo Moyyaaletti ilaa Anniyyaa tana keessaas lafa cinaa tokko Soomaaleedhaatiitu wayyaaneen irraa yaafteeti Soomaalee qubsiistee Soomaaleen irra jiraataadhaa jirti. Lafa silaa waa baaftu lafa silaa waa irraa qotatan lafa bishaan qabdu Soomaalee irra qubsiisan jechuudha. Hawaasni kun hawaasa dagatamee akkasumatti karaa gartee Ciraa Hassanii fi karaa Moyyaaleetiif hundaa'u rakkina deemaadhaa jira rakkina guddaadhaa deemaa jira dhiibbaa guddoo deemaa jirta roorroo guddoodhaatu itti deemaa jira ummata kana. Sa mootummaan kun maalirraa mootummaa tahee waan if nama gaafachiisaati jechuudha. Mootummaan kun takka isin hin beeknu jaati ummata kanatti dhugaa hima. Wanni irraa mootummaa jettanii achitti gartee kursii arraan tana boontanii irra tetteessan kana hawaasa kana kunuunsee achitti isinii walitti qabee achitti isinii ijaare jechuu dandeenya. Mootummaa Oromiyaadha. Hedduu hawaasni hedduu isin komachaa jira. Nulleen hedduu isin komanne qaceelfadhaa sirreeffadhaa isinin jaa. Gammee haganumaan jaa waan kanarraa. Kanaafi dubbiin burqaatuun
godina hin qabdu, naannoo hin qabdu, gosaa fi amantii hin qabdu wanni jennuu fi dubbiin burqaatuun Oromoo hunda laallatti. Nama Oromoo ta'e hunda nama ani Oromoodha ifiin jiru ha afaan Oromootiin dubbatu ha gartee Oromiyaa keessa jiraatu hunda bu'uura falmaa mirga namooma keenya bakka beezii qabsoodhaa ummata gaafa nuti nagayaan firraa ishii gooftaa jennee firraa rafnu isaan daggalasan keessatti ilmaan isaanii ilmoo ifii dhalan jechuu fuudhanii waraanaaf kennanii qawwee wajjin agarte odoo ilma biraan qabne ilma tokkicha qabu qawwee itti kennee ilmi sun osoo hin dhaliniif osoo fuudhee muraada ilmoo isaan argin ilmi isaa qabsoo keessa wareegame khabiraa dhaqanii jalaa fuudhan ammas khabiraa kennan mallee khaduraa kute khabiraa kennaa jechuu khabiraa sunis akkasumatti deemee wareegame dhiirti dhumattee dubartii seenan jechuu dubartiin takka osoo nafin mataa goofaree filattee kofoo uffattee qumxaa uffattee baatee akka dhiirakki dirree gootaa dhaqxee dhiiraa wajjiin loltee siigalee diina keenya dargirraa eegalee kanoo booda kanaa kinsiima dargirraa eegalee wayyaan irraan eegalee osoo takkaa manatti hin galin Oromoonni naannoo sanii. Hayyee jaaluu saabirratti dhugaa deemu haaji galatoomii maal dhaamtachuu kuyya jaaluu isaa warra amma reefullee haga tokkotti dubbattee jirta ijoollee beetee hawaasa naannoo san beetee bulchitu jechuu mootummaa dhugaa nu fageessinee ilaaluun nu barbaachisu mootummaa xiqqoo hin qabdu jechuu kuyya mootummaa waa Abiyyi qofaa miti amma Shimallis qofaa miti amma Jaalmiskii qofaa miti achi jiru sanis mootummaadha yoo itti yaade yoo even hatta mootummaarraa waa barbaaduu baate aangoon harka jirti hawaasa kanaan ka'a beetee meeshaa nutti as deemaati lafa tana gaannee waan qabnu beetee gaaddisa tokko ta meeshaa tana keessa keenyu jaarrannaanu tuluu hataligaan tuluu waan guddoodha jechuudha. Duba maaltu sammuu isaan qollafee harkaas isaan qollafee jechuudha. Taa'aniitu Shimallis eeggachuu qabani. Shimallis bara amatatti gutakka dubbataa jechuudha. Sanuu ogaa mootummaa federaalaa baajata baaftee baatii beetee Juun akkasitti baajanni bahee ogaa isaan bira dhufettu amata haaraya. Ammas naannee dhufa gaafa sanuu gaawwanni biraatu tatarree galtee hedduu jiraaf jechuudha. Ta mootummaatu rakkataa jirtu. Achi miti bikki beetee sani qabsoodhaan itti deemmachuu amma waan as deemtu ture dhaqqabuudhaaf barbaade inni nuu ka'ee marxifatee beetee marxoo suuqatee akka ibroo shaxatti beetee marxoo isaa ol maree dachaafatee akaafaa fi doggoraa fudhatee uummataan ka'a jeedachii wajji gaaxanii beetee namu waan qabu walitti darbanii waa jaaru fooqii irraa eeggataa hin jirru. Hospitaala liftii qaba jechuun liftiidhaa barbaadaa jiru hospitaala beetee ifaa qabu jechuutti hin jiru boo gaaddisa meeshaa tana keessa kaayyannu beetee hanqa Shimallis jaaru waan meeshaa tana keessa kaayyannu hawaasni haa jaarratu hawaasa kana qindeessuun gaa ulamaawota achi jiranii fi abbootii qabeenyaa achi jiranii fi mootummaadhaan yeroo qoodan qabu jechuun haachi bulchisanu. Galatoomi jaalgamme wanni irra guddaa xiyyeeffannee dubbachaa jirru waan burqaati jechumaa fi bakka tanarratti xiyyeeffannee waa dubbannaa bareedaadha. Kan biraa akkuma amma ati jette mootummaan sadarkaa olii jiru qofa namni eeggachuun bu'aan qabu. Kanaafuu mootummaan akkuma reefu Haaji Waayyuu kaase mootummaa takkalleenu uummanni hawaasni gammoojjii kun kan yaadamee fi waan kana godhamaa jiru hin jiru. Amma ammoo mootummaa yeroo ammaa jirtu kana dilamma reefu Jaal Waayyuu himu sun waan dhugaati dagatamanii jiran hawaasni kun uummata dagatame kana yeroo ammaatti yeroonis kaaftee hawaasni keenyaas ka biyya alaa jirus namoonni sila qabeenya biyya alaa jiru hawaa qabus ka'ee ka biyya keessa jirullee xiqqaatus
namuu dhagahee jira waan sochii deeggarsa uummata kanaatiif godhamaa jiru pirojektii kanaaf godhamaa jiru. Kanaafuu kanarratti wanni dhaabnu yoo jiraate mootummaan amma jirtu nama alaa kafagoo bulchiinsa eenyu Shimallis yookaan Dr. Abiyyi miti kan eeggachuu qaban kan biyya keessa jiru obboleessa keenya kan achi keessa jiru kan har'aan tana ijoollee tana hawaasa kana bulchaa jiru ilma dhala burqaasaniiti. Ijoollonni amma yeroo ammaa jirtu amma guddoo jira sheekotii jira ulamaa'otii jira ummata keenya kan akkana rakkatee bishaan kana dhugu kana dur bishaan kana dhugu kana yaadanii fi bishaan kana bareechanii tolchaniif ni danda'ama. Horofa kana doozaraan baqaysanii haroo bareedduu takka qolchuuf ni danda'ama. Bombaa gadi baqaysanii walitti coratanii bombaa tokko baasanii fi bishaan bombaa bareedaa tokko hawaasni kun akka horofa kanarraa bahee bishaan qulqulluu ka dhugu bakka itti miiccatu bakka itti dhugu waan irraa dhugu tolchuuf ni danda'ama. Kanaafuu namoonni biyya keessa jirtan uummata akkallee foo nama eeggachuu baattan gaariidhaa kajuun qabata duraati matuma abbaatti namni jiru matti nuu ofirraa ka'insaan hamman guddoonni keenya ulamaa'onni keenya mataa walitti dhufanii ijoolleen bulchiinsarra jirtu walitti dhuftee iyyannaa alaa olillee ta'u iyyataa garuu immoo wanni alaa isaan gargaaru jiraate wanni gubbaa isaan gargaaru jiraate sanatti oli jecha ofiif ka'anii gaaddisa tokko jaarrachuu ni danda'an mana kana tolfachuu ni danda'ama mukni biyya teenya guutuu dhoqqeen bareedduu jira wanni irraa barbaannu amma bakka meeshaan kun kaayamu gaaddisa bareedaa bakka namni itti mataa walitti qabatu gaaddisa bareedaa mana ruumii tolchuun ni danda'ama yeroo ammaa kana keessatti wanni hundinuu wanni hojjetamuu hin dandeenye hin jirtu kanaafuu naman eeggatinaati waan kanarratti hojjedhaa bareeffadhaa isin jechuu qabna maaliif dawaan asii dhufu meeshaan asii dhaqulleen wama hundumaafuu meeshaan meekaan alaa kana jirullee meeshaallee naa ta'uu baatu bakkuma jiraatan takkaa namni qulqulleeffatee waa jiraachuun barbaachisaadha kajuun qaba. Katti aanu ammoo kan buufata kanaa yoo kana ta'u kan biraa hawaasni keenya obboleeyyan keenya kan biyya keessa jirtan arraan tana booyaa buyyuu akka hadaamii ollaa gamsaa booyuun bu'aan qabu mataa walitti qabatanii hawaasni keenya kan bulchiinsa irra jiru sirnaan yoo ummata kanaaf dhuguma kayaatu taate hawaasni keenya manguddoon teenya hundinuu mataa walitti qabatanii lafa teenya tanarra ciramtee diinni lafuma teenya irratti arra naannoo onaanni yaa gammoojjii kana yoo xiqqaate araddaa 17 ol Somaaleetu harkaa qaba. Araddaa 17 ol naannoo qumbiif naannoo mayyuu qofarraa. Naannoo kanaan amma yeroo ammatti gartee lafarraa saamachaa jiran malee lolilleen xiqqaatus wanni namni walitti yonneechuullee yoo baatee uuma jiru karaa biraatiin hawaasa keenya kan lafa duru mayyuu tan ummanni keenya horii bareedaa tiiffatee dheeda bareedaa qabdu har'a Somaaleetu harkaa qaba. Lafa raqee ijaan lafa hayaa qabdu lafa horiinii fi re'een irraa qajeela jiraatan gaalli irraa jiraatu har'a isaantu qabu. Achirraa gaddeebi. Lafa faafamtana lafa daakataa lafa achirraan gadi bu'anii uummanni keenya kana jaarsoo qubatu kabaabbilee qubatu lafa tana hunda gammoojjii tana Somaaleetu harkaa qaba. Tokko tokkotti har'a aanaa cinaassan keessatti maaltu ta'u jira. Akkuma Abdulaziz Reefu kaasee kalee dheengadda nama keenya itti marsanii karaa hundaan itti hidhanii uummata keenya akka malee miidhaa jiran. Mootummuma takka jalatti mootummuma silaa har'aan tana biyyuma takka jalatti warruma waliin bulla juutu har'a saamicha akkasii uummata keenya irra gaggeessu jira jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya kanarratti nama eeguu miti of jaaranii wal jaaranii sirnaan falmachuu danda'udha. Yoo abbaan falmate firri namaa dirmata jaan. Kanaafuu wama hundaa'u kadhachaa ooluun bu'aan qabu waa kadhachaa ooluun bu'aan qabdu waa eeggachuun bu'aan qabdu socho'aa dalagaa mana saniis akkuma reefu jaalgammeen kaasee dachii baqaysanii tolfatanii gadhaabanii nuu dirmadhaa hojaan Oromoon guyyaa takkatti dirmattee fi waan san godhuufii dandeessi. Kanaafuu tanarratti karaa nagahummaatiis naga isaanii eeggachuudhaaf lafa isaanii eeggachuudhaaf tattaafachuu qabanii dhugatti amma gammoojjii yaa kana ilaa burqaa
burqaa gadi burqaa marollee juubaadhu hanga xarafa muqumbii deemeen jira mayyuu kanallee hanga xarafa sad deemeen jira lafa hunda daakataa tana hunda deemeen jira lafti tun akkuma gammee reefu haate daaba ajaa'ibaa qabaattee miti garuu dheeda bareedaa haya bareedaa horii isaanii nagaa isaanii ittiin jiraatan kalee uummanni kun bar lafuma tana irratti dhadhaa bareedaa loon bareedaa horatee dhadhaa irraa oomishatee gurguratee itti jiraachuu ture aanan bareedaa loon hedduu tolfatee re'ee tolfatee horatee akka gaariitti irraa jiraachaa ture lafti tun lafa jireenya horii fi namnilleen bifa sanii jiraatu arrasa yoo dhabe uummanni kun yoo horiin irraa dhume yoo bishaan dhabe yoo dawaa dhabe arra lafa tana irratti aguma jirtu sanuu diinni taamee kun irra taa'u yoo dhoorge uummanni kun haala akkamiin jiraata kanaafuu jireenya uummata kanaatiif warri silaa arra gaafatama qabna juus itti yaadee hawaasninis itti yaaduu qabaa keessattuu hawaasni keenya ar'aan tana gartee akkuma gammee reefu kaase mootummaan tokko arra dhayxee yotti iyyatte amata naannawa amata lama sadii naannawa proogiraama kabiraa yookaan bakka biraa qabaachuu danda'a sagantaa adda addaa qabaachuu danda'a gaafa san dura san fidnee tana dhufna jechuu danda'a kanaafuu amma harkaanuu qabu buufata amma burqaadhaa kana bareechitanii tolchitanii mukaaniif citaallee maan taane jaarrattanii akka dawaan kun baree isin gahutti itti qophaa'uu qabdanii hajuun qaba daangaalee keessaniis intaa'inaatii eeggadhaa nagahummaa teessan eeggadhaa waalamaan kanaan jechuu barbaada obboleeyyan keenya jirtan hawaasa keessan kan akkana booyaa jiru kana kan dubartii har'aan tana booyaa jirtu tana ijoollee xixiqqishoo kanarratti gartee dahumsaan osoo ilmoo dahuudhaaf haati deemtu haadhaa fi daa'imninis waliin dhumtu kana rabbi jaa itti yaada ummata kanaaf ummata kana gartee wanni hundinuu har'a ni dabartii seenaadha boru seenaa bareedaa hojjedha isinin jechuun barbaada ni dabartii bulchiinsi irra jiruus ni kuta mootummaanis ni dabra hawaasni ni dabra kanaafuu wanni hundinuu ni hafti jabaadhaa ummata keessan jabeessaa uummannis jabaadhaa isinin jechuun barbaada kanuma warri biyya alaa jirtanis galatoomaa waan itti jirtan kana yeroo gabaabduu keessatti xumurtanii waan kana akkachi gahu abdiin qabaa jabaadhaa isinin jechuun barbaada hundinuu. Maqaan kiyya Nuuriyaa Isaalii jennaan jaani Harargee Bahaa Aanaa Galoodaati. Araddaa magaalaa Burqaadhaa gandaa furirraayi. Dubartoonni keenya hoggaa maraamaraadhaaf baatitti kan dhufu taate maraamaraan as keessaa kun waan bakka isaan silaa barbaadan san dhibdeetti jirtu irraa hiikuu hin dandeenye addannoo dadaqa. Kun deemee adaree dhaqa karra wayyaadha. Bahii gahaa baaseeti asit deeba baatitti jechuudha. Rakkoon guddaan nu mudataa jira. Dubartoonni keenya kan hoggaa isaan asii riifarii barreessan kabaddannoo tanaan hundayne jira. Kan silaa asitti isbitaalli yoo jiraate mana isbitaalaa sanitti hatattamatti nas beeysiitii fi ilmoo saniitti baraaruu danda'an waan hin qabneef jecha makiinaa mootummaadhaa hoggaa isin tun taaniin kutte dhuunfaadhaan buufanni fayyaadhaa oloo ergaan hoggaa achi dhaqe tammooktiin baatufaa jira. Tabaraaramtuus ni jira jechuudha. Maalirraa rakkoon sun isbitaala dhaburraayi. saayinsii harkaa dhumaa jetti yeroo rabbiin fedhagaatti fufnaa haga beektee hawaasni keenya furmaata harkatutti qabsoota addaan hin kunnu warri gumaachaa jirtan galatooma ammallee itti fufa warri biyya keessa illee ohaa beektee yoo onni hin jiranillee sobbaan nama duta khayriidha waan jaan jechuu kiyya khayriidha meedachii gaaxaati nu beektee nu salphisa waan biraa saniin jiru mee deemaati dachuu takka gaaxaa beete khulun ugdachi qopheessini yeroo mudirmadhaa jaa beete gaafa san nu qomadhaa beete tana galmaa saniin jaa gara haaji tuggaan deeme haaji sa'aa saammadhaa tawaa'ee miidiyaa shabboollee gargaarsi akkasumatti itti fufaa jira galatoomanni keessaa hawaasni keenya kan USAdhaa kan Austraaliyaa akka ajaa'ibatti tumsaa jiranii biyya keessaa illee Jabuutii Kaanadaa Awurooppaa hati kaattuu guddaatu namni hirmaachaa jira. Kanarratti illee injinar Arifii fi leencolleen galgalaa ganama hojjetaa jiranii akkasumatti illee warri fayyaadaa ijoolleen jiranii akka abbaa dursaadhaa
akkanumatti illee abbaa malkaadhaa galatoomanii dubartoonni gaa hundi isaanii maqaa yaadadhu Khadija faan dhagee sagalee Khadraa faan dhagee warri saartuu warri beetee gaa hoggaa gumaacha harkan seenanii ilchanii ummata hamilchiisanii illee jiranii gaa hundinuu haa galatoomanii mee maal dhaamtaa fi jechuu kiyya gaa ammallee yoo rabbiin fedhe amata jaaffaa kabajaati jirra sagantaan xumuranne kanarrattoo dhaamsati dabarsuu barbaaddu maali? Yaa asirratti warri ila amanu gumaache hedduu galatoomaan ja'anii fakkeenyaaf amma yeroo takka illee gaafannee kan irraan dhabin gargaarsa adde Tireezaa Ammeedhaa hedduu haa galatoomtu fi obboleettiin isiilleen Yaasimiin illeen akkasitti maallaqa wayyaa nu kennan shabboo miidiyaadhaa fi jechuun kanama namoota baase kana agartee sadarkaa lammadaati haa ta'u isaanii kanaafuu hedduu haa galatoomanii warri gartee irratti hojjechaa jirulleen koree waan kana gartee qindeessitee akkanatti karaa nu baaftelleen warri akka injineer Aarifii fi Leencoo fi warreen isaan fakkaatan hundinuu warri gartee asirratti nu gargaare hedduu galatoomaa akkaataa gartee itti isin galatoonfannu jechootaan nutti qaata. Saniifuu ammallee gayaadhaa miti shabboo miidiyaan ijaa fi gurra ummataatii hedduu ummata Oromoodhaa gartee horofa keessaa guuraa jira. Shabboo miidiyaa yoo dhugaa dubbanne hedduu walloon eegalee takka sagalee ummataa ta'ee odoon taane bira kutaadhaa hin jiru shabboo miidiyaan. Miidiyaan tokkichi qabnu ammaan tana shabboo miidiyaadha. Akka feenetti gartee rakkina keenyatti himannu akka feenetti gartee waan akkanaan nu mudate jennee sagalee teenyaan if dhageessisnu shabboo miidiyaa qabnaa. Shabboo miidiyaa kana gartee warri irratti hirmaatin illeen akka gaaritti irratti hirmaaddaa. Xuuxxoon 50 nama tokkotti ba'aadha. Ammoo yoo nama 50 taate yoo nama 50 taate namu ol daddarbaadhaa deemaa jechuudha. Saniifuu jabaadhaatee aan xiqqaattiin jeena nuuf hin tuffatinaa waan qabdaniin shabboo miidiyaa bira dhaabbaddaa isin hin jaa kun dhaamsa kiyya. Warreen halkanii guyyaa gartee asirraa nu tajaajilaa jirus obbo Gammee fi shabboonis hedduu galatooma miidiyaa keessanii wajjin rabbi umrii dheertuu isinii haa kennu rabbi isin haa dagaagsu rabbiin gartee isin haa waan bakka arra isin irraa nu fuutan kana gartee goda isin keessaa nu baasaa jirtan kana keessaa rabbiin inshaallah bal'inatti rabbi isin haa baasu bakka hamtuu nu fuudhaa jirtanii sagalee teenya nu dhageessisaadhaa jirtanii hedduu nu cinaa dhaabbattanii galatoomaadhaa jechoonni isinitti qaate isin galatoonfachuu fi du'aa isinii godhuuf illee jechoonni isinitti qaata hedduu isin jaalannaa nu jiraadhaan isinin jaa. Galatoomi egaa du'aayin gorii gammoojjii tun beekte namni beeku maallaqaan bitataa jechuudha. Kanaafuu ulamaa'ota keenya onaan yaa keessa jettan du'aayin nu dagatinaa isaanii jenna. Jaalguysa mee waa'ee miidiyaa irratti ta'uu maalidha? Tawana Haji jeeratti asumaanuu Zaakii fi Yaasiin illee naa galatoonfadhu warri tokkoffaa fi lammaffaa ta'anii maallaqa baasan akkuma Maazar Tereezaa sanitti Zaakii fi Yaasiinis kabirallee ni jiran hedduudha haa galatoomanii. Maal irratti dabalataa deeroo? Wallaahi wanni dabalan hedduudha. Wanni shabbooni gamme hedduu wallaahi isinin jaaladha hedduu fayyaa ta'a maaliif yeroo dheeraa akka kanatti walitti dhufnee waliin haasa'ullee haa baannu dhuguma sanin kan dhugaarraa natti jedhu miidiyaa keessan hedduun dhageeffachaa ture yaa waan isin dabarsitan baganna amata jahan kana hedduun dhageeffachaa ture hedduu natti tolaa. Akkuma amma dura namni tokko siin jedhu dhugaa hedduun natti tola hedduun qophii keessan hordofaa ture bareedaadha. Kan biraa immoo
qophii sana kophaa teessan taatanii ganna dheeraa kana dhiibdanii sagalee ummataa taatanii bakka rakkoon ummataa jiru hunda bakka namni diinni buqqaasee bakka namni beela'ee gaafa Booranaatis gaafa kunoo dhiyaattis karaa bahatti gaafa akkasitti uummanni keenya buqqa'us hunda isaanii hoggaa isin bakka hunda bira dhaabbattan hedduu isin hordofaan ture waan gootaniif galatoomaa isiniin jaa warri deeggarsa kanaaf koree taatanii bureessitaniis ulfaadhaan isiniin jechuu barbaadaa kan biraa hawaasni keenya miidiyaan osoo tokkoo miti kudhan heddummaatee Oromoon tun har'a miidiyaa hedduu qabaatte hedduu nama fayyada. Miidiyaan har'a yeroo ammaa waan Oromoo dubbachaa jiru xiqqaadha. Qubaan xiqqaadha. Miidiyaalee Oromoo sagalee Oromoo ta'an kana akka gaarii bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Keessattuu shabboon yeroo uummanni keenya haala hamaa keessa jiru dhageettii takka hin qabne keessattuu amma waanuma buufata burqaa kanarraa yoo kaafne buufata qofaa miti waa hedduu dalaydan seenaa dalaydan rakkina ummata keenyaa kan irra ummanni keenya keessa jiru ibsitan kan karaa hospitaalaa akka gaariitti rakkina ummanni keenya karaa fayyaatiin irra jiru ibsitan karaa rakkina piroojeektii karaa bishaanii ummanni keenya irra rakkachaa dhibeelawaa dheebochaa bishaan hamaa kana dhugaa kanumarraa dhukkuba ummanni keenya dhukkubsachaa jiru kana hunda gadi qabdanii akka gaariitti namoota beeku wajjin ibsitan kanaafuu deeggarsa guddaa miidiyaan kun jabeessuu barbaachisaa miidiyaan shabboo jabaachuu qaba shabboo yoggaa jennu shabboon seenaa qaba shabboon Oromiyaa qofaa miti Oromiyaa keessattuu seenaa guddaa qaba shabboo jechuun Alii shabboo namni hin beekne hin jiru shabboon nama qabsoo Oromoo gitaaraan eegale sadarkaa guddatti hawaasa keenya afran qalloo humbannaa murawwa hunda isaanii mataa walitti qabee maqaa tokkoon maqaa afran qallootiin ummata kana walitti qabanii qabsoo cimaa artistoota keenya adda addaa wajjin geggeessaa turanii har'ammoo seenaa cimaa seenaa jabaa qaba har'a isa bira dabree ilmisaa akkasumatti gaammee shabboo Ali shabboo gaammeen hundi keessan irraa fuutanii dirqama kana raawwachuu jirtanii dirqamni kun keessan qofaa miti ka Oromoo hundaati Oromoo hundaaf sagalee tahaa jirtanii jalqabumarraa kaaftanii qabsoon itti jirtan waan jabaa waan ulfaataa waan qabsoo Oromoo keessatti bu'aa guddaa qabu hawaasni keenya kan sagalee tana dhaga'u hundinuu shabboo miidiyaa biranuu dhaabbadhaa isiniin jennaa warri akkasumatti obboleeyyan keenya kan amma jaalgammee eenyunaan jette hammaan tanaasanii Zakii fi Yaasin dhugumatti aaniin argaa wanni isin godhaa jirtan rabbiin olii isiniin haa deemu olitti irraa gaxee galtanii buusii bareedaa bakka hundatti bira dhaabbachaa jirtanii kan rakkate hunda bira dhaabbachaa jirtanii hedduu galatoomaa obboleen keenya kan reefu obbo Waayyuu maqaa dha'e hundi keessan galatoomaa miidiyaa kana warri dhageessan hundinuu warri gargaarsa gootaniis warri hin godhiniis hundinuu irraa hirmaannu Kanaadaan Ameerikaa warri jirtan Awurooppaa warri jirtan biyya warri jirtan waan dandeenyu xiqqoo qabnu bira dhaabbanne haa jabeessinu waan ofii abbaatu jabeeffataa sa'a abbaan dikaachaan darbate biitti dhagaan darbatti jedhan kanaafuu akka akkas nu harkaan taane waan keenya haa jabeessinu waan qabnutti haa darbinu haa jabeeffannuun isiniin ja'a miidiyaa keenya miidiyaa kana haa guddifnu miidiyaa kana bira haa dhaabbannu shabbo miidiyaan miidiyaa Oromooti keessattuu miidiyaa rakkataati haa bira dhaabbannuun isiniin ja'a hagaan dhagayetti hagaan argetti hagaan waan shabboo miidiyaa hordofuu eegaletti waan rakkina ummata keenyaa akka gaarii gadi qabee ibsaa ture ammallee itti jirtanii bakka ajaa'ibaa irraa nuus fuutan hawaasa keenyaas fuutanii nuu takkaa sagalee tana irratti ol baanee hin dhagamin hawaasa keenyaa wal barsiiftan yoo dhugaa ta'e kanaafuu galatooma ulfaadhaa waan gaarii irra jirtanii hawaasni keenya akka bira dhaabbattaniin isiniin ja'a katti aanu waan gabaabduu tokko kan hin dhaammachuu barbaade keessattuu ijoollota keenya kan biyyarraa karaa Soomaaliyaatiin karaa bosaasootiin biyya namaa deemna jettanii yaa'aa jirtan warri biyya keessa jirtan
wanni sun dhaabbachuu qaba. Yeroo ammaa kana keessatti torbaan dabre kana keessatti ijoollota keenya namoota hedduu Somaaleen yeroo ammaa kana keessatti akka malee Oromoo irratti xiyyeeffattee lola rabbanaa jirti. Ijoollota dubaraa xixiqqishoo hedduu rasaasaan akka maleetti fixan waan garaa nama nyaatu. Kanaafuu biyya teessan irraa hin deemina. Biyya teessanitti dalagattanii jiraachuus ni dandeessan. Biyya teessanitti qubadhaa jiraadhaa. Yoo deemuu barbaaddan karaa biraatiin haruma seeraa barbaaddadhaatii baa isiniin deemaa malee karaa bilaashitti uummanni ijoollonni keenyaas ofitti hin taphatinaan jaa. Tanumaan achiin dabarfachuu barbaadaa. Katti aanugaa Shabbo miidiyaa bira nuu dhaabbadhaa. Shabbo miidiyaa nuu gargaaraa. Shabbo miidiyaan miidiyaa keenya, miidiyaa rakkataati, miidiyaa miskiinaati. Miidiyaa uummata miskiinaaf dirmatu sagalee ta'u bira dhaabbadhaan isiniin jecha barbaada. Shabboo wali shabboo gaammee hundi keessanuugaa halkanii guyyaa hirribatti dhabdanii waan hojjechaa jirtan kanarratti rabbi isin haa milkeessu. Hawaasa keenyallee gartee ija banatee waan ofii kana jabeeffatu rabbi haa godhu. Waan keenya haa jabeeffannuun jaa kanumaan jechuu barbaada. Gaa Shabbo miidiyaa warri hagammaa galatti buuftaniifis galatooma, warri hin buusinis xiqqoo qabdan hin tuffatin adeemaafiin jaa. Assalaamu alaikum. Akkatani isaan irraa dhume egaa Haji Waayyoo fi akkanumatti illee adeeroo jaalguisaa gaarmaannaa keessatti ulfaadha. Gabaabdutti biyya keessa amma warra dubartii doolaara 200 biyyarraa nu gumaachitee jira jechuudha. Biyyarra. Kabeetee Austraaliyaa fi Ameerikaa keessaa mugusu lakkoofsan qabu jechuudha. Amma maallaqa isiisan beetee aarii firna hin eexe malee naa bilbilteetiin beetee qaanfadhee qoonni keetu nu gahe akka nu gumaachiteetti barreessaan jeeni dhiisiin jeeni ammoo diddeeti na duubaa fuutee aarii firnatti doolaara 200 na eexe. Ini qaanfadhe jechuudha. Biyya keessaa doolaaraan nu kafatte wallahi doolaara 200 nu eexe. Dubartii sanuu haa galatoomtu. Ebar waan ifii yoo jaan beeytee waan ifii kana waan ifii yoo jaan waan itti of kannitaa jechuudha. Akkuma beeytee hawaasi gammoojjii Oromoo tiyyaa Oromiyaa tiyya jeef kanne bara. Waan takka beeytee tiyyaa isii beeku yoo tiyyaa beeyte itti beeyte waan qabdu arjoomuun naman dhibtu. Haji wayisi keessaa xiixaa ifirraa baasuma. Rabbi jira. Lakki wanni dhaammachuu fedhu dubbiin Awaashi gadi tunna dibdeeti gaafa mililikillee ituun gartee murawwa firraa qabeeti toora torbaan ga'u achitti gartee waraana diinaa dura dhaabbatee firraa faccisaa ture. Humbannaa fi afran qallootti hin dirmanne. Silaa gaafa san walit dirmatanii dirmannaan san akkasumattuu namuu guyyaa wal biraa qabaatii gartee guyyaa san walirraa hafuutu tanaan isaan gahe amma tadabarte dhiisaatii walit dirmadhaa walii yaadaati dhaamsiniin dabarfachuu barbaadu. Wal quba qabaadhaatii walit dirmaadhaa yaadaa walit dirmaadhaa qabeenyaa walit dirmaadhaatii. Eenyuutu gartee rakkina qabaa if keessa deebi'anii gartee diina alaa gartee itti seenaa jirullee akka waliin firraa dhoorkan gartee kunoo rakkinni isaan uummanni kun yoo kanii gartee dadhabee harka kan nu taate isaanutti ol deeman irraan dhaabbattu. Kunoo Cinhaassaniis akkasitti itti deemaadhaa jirti. Anniyya lafa guddoo araddaa 10 meeqa irraa fudhatanii. Asiin kunoo Baaleen akkasumatti itti ol deemaadhaa jiranii Moyyaales dhiyoo keenya kunoo akkumatti dhageenyu kana rakkinumaa jira naannawa hunda'i uummanni Oromoodhaa walit dirmatee mootummaa eeguudhaa miti diina kana firraa dhoorkuu roorroo tana firraa dhoorkuu dhaamsa kanaan dabarsaafan. Dubbiin akka gaafa miliiliska akka gaafa calii calanqoo fi harma umuraa aanolee akka nutti hin taane walit dirmatanii mootummaa eeguu miti ummata kana waayyartuu tana akka firraa dhoorkaniin gartee dhaamsa dabarsaaf. Haji galatooma akkamitti illee jaalguisa ulfaadhu sa'annaa kan namte dhumte egaa yoo rabbiin fadhee akka qophii tana fakkaatu waliin dachaanutti
jalwisaa fi hajiwaayyuudhaan ulfaadhaan jaanii isanillee gaanuu waliin turuu keessaniif galatooma hanga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti nagaa waaqa keessanuu turaa. Thank you. Ali, 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 Ali Shapo, Ali, 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 Ali Shapo. Hojin kenu bonse umrin ufderadu, hamtu sinarkini gamadi jiradu. Robe muganafi, ashita shumbura, sipota sakisa isantaredura. यहाँ मीदा मोली तन्हाइयों नु देसु रबो मन जन्नत सांसी हाँ कननेसु मेकातम बरसी से मेकातम रेंजी से मेकातम दम्मे से अले 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 शब्बो लड्डू डन बोसे मेकातम बरसी से